Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna. Kun biiftuu Oromoodha keessani jajjabeeffadhaa. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Oduun kun oduu OAdha. Paartiin badhaadhinaa akka haqamu kan akka ugguramu gaafatamee jira. Deeta ministeera nageenyaa duraanii obbo Taayyee Danda'a paartiin Bilxiginaa yookaan ugguramu yookaan immoo haqamuu qaba jechuudhaan iyyannoo galfatee jira. Guutuu isaa yookaan dabalata isaa isiniin kenna. Oduun inni biraa lammiileen Itoophiyaa, Jibuutii fi Somaalilaand jiraatan rakkoo hamaaf saaxilamuun dhagahamee jira. Isaan qabamanii gara biyyaa deebifaman immoo humnoota mootummaatiin qabamanii gara dirree waraanaa geeffamaa akka jiran himamaa jira. Dabalata oduu kanallee qabna. Oduun inni itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromollee bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Dabalata oduu kanallee isiniin kenna. Oduun inni itti aanu oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu ga'e yoo ta'u walgaarrifannaan Itoophiyaa fi kaaba Itoophiyaa gidduutti jiru sadarkaa hamaa irraa akka dhaqqabee fi Itoophiyaaf yaaddoo hamaa akka ta'e tilmaamamee jira. Dabalata oduu kanallee qabna isiniin kenna. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun kun oduu simbirtuudha. Obbo Taayyee Danda'a deetaa ministeera nageenyaa duraanii paartiin badhaadhinaa akka ugguramu yookaan akka haqamu gaafatee jira. Deetaa ministeera nageenyaa duraanii akkasumas miseensa caffee Oromiyaa kan turan obbo Taayyee Danda'a paartiin badhaadhina qajeeltoo ittiin taliigamu waan sarbeef akka ugguramu yookaan akka haqamu gaafatee jira. Xalayaa boordii filannoof barreesse irratti kan BBC'n argate. Kora lammaffaa paartiin badhaadhinaa gaggeeffate qeeqee jira. Akka inni jedhetti paartiin badhaadhinaa kora isaa lammaffaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 23 2025 yookaan immoo 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha gaggeeffate irratti komii qaban kan dhiyeessan obbo Taayyee Danda'a. Korichi karaa waliin dhahameen gaggeeffame. Sababni isaa immoo seerri ittiin bulmaata paartichaa tuffatamee gatamuudha jedhee jira. Bu'uura seera ittiin bulmaata paartii badhaadhinaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 2014 ragga'een keewwata 16 keewwata xiqqaa 10 jalatti miseensonni paartichaa hunduu kora paartichaa irratti kallattiidhaan ni hirmaatu jechuudhaan paartichi qajeeltoo kaawwateen taliigamaa akka hin jirre ibsee jira. Kora jalqabaa sanarratti miseensonni filaman 225 kan ta'an yoo ta'u isaan keessaa innis tokko ta'uu kan ibse obbo Taayyeen ragaa kana boordiin filannoo akka harkaa qabu ibsee jira. Kuni ta'ee osoo jiru paartichi seera ittiin bulmaata isaa sarbuun kora isaa lammaffaa irratti hirmaachuu na dhoorke jedhee jira. Jechuu qofaa miti boordii filannoottis iyyatee jira. Ammallee miseensa paartii badhaadhinaa ta'utti ka of ibse obbo Taayyeen paartichi kora irraa ugguruu qofa osoo hin taane mirga eeruu, mormuu, filachuu fi filatamuu isaaniitis akka sarbe himatee jira. Kanaafuu korri lammataa paartii badhaadhinaa kan waliin dhahame waan ta'eef bu'aan isaa seera qabeessa ta'uun hin maluufi jedhee jira. Qabxiin inni lammataa daangaa yeroo boordichi kaa'u keessatti paartiin badhaadhinaa marii hunda hirmaachisu akka gaggeessu gaafata. Walumaa galatti paartichi akkaataa seera ittiin bulmaata isaan akkaataa walqixxummaa miseensota hunda eegameen hanga kora gaggeessutti akka ugguramu ajajni akka kennamuu fi ajajni kunis yoo hin raawwatamne yookaan odoo hin raawwatamin hafe seera irratti hundaa'uudhaan paartichi akka haqamu jechuudhaan boordii filannootti iyyatee jira. Deebiin immoo maal akka ta'u of durri kan agarsiisu ta'a. Lammiileen Itoophiyaa biyyoota ollaa Itoophiyaa ta'an Jibuutii fi Somaalilaand irraa gara biyyaa dirqamaan deebifaman mootummaan dirqamaan qabee gara dirree waraanaatti geessaa jira jedhamee jira. Akka jiraattonni Somaalilaand Hargeysaa irraa yaada OMN'if kennanitti lammiileen Itoophiyaa baay'inaan dhalattoota Oromoo ta'an dirqamaan qabamanii gara biyyaatti deebifamaa jiru jedhanii jiru.
Akka isaan yaada kennanitti namni qabame waan qabu osoo hin fudhanne konkolaataatti fe'amuudhaan gara biyyaa ergama. Namoonni gara biyyaa ergaman immoo akkuma magaalaa Dirree Dawaa keessatti gadi buufamaniin humnoota mootummaatiin dirqamanii qabamuun gara mooraa leenjii waraanaatti ergaa jiru jechuudhaan himanii jiru. Isa kanas namoonni hiriyoonni isaanii biraa qabamanii erga Dirree Dawaa gahanii booda immoo humnoota mootummaatiin qabanii gara leenjii dirree waraanaatti ergamaa akka jiranis itti himamee jira. Akkasumas lammiileen Itoophiyaa Jibuutii keessa jiraatan haleellaan lammiilee biyyattiitiin irratti raawwatamaa jiru cimee akka dhufe himanii jiru. Haleellaan kun irratti raawwatamu kan jalqabe erga mootummaan lammiileen biyya alaa hayyama jireenyaa hin qabne ji'a tokko keessatti bahaa jechuudhaan labse booda akka ta'e himuudhaan yeroon kennames jimaata dabre waan dhumeef amma lammiileen biyyattii bakka lammiileen Itoophiyaa jiran barbaaduudhaan haleellaa raawwataa kan jiran akka ta'e himamee jira. Haleellaa kanas kan raawwatan dhagaadhaan buruqsuudhaan akkasumas wanta qara qabu fayyadamuudhaan miidhaa dhaqqabsiisaa akka jiran himanii jiru. Yeroon kenname gahaa kan turine akka ta'ee fi imbaasiin Itoophiyaa Jibuutii jiru baay'ina namaa irraa kan ka'e saffisaan yookaan saffisa barbaachisaa ta'e namoota keessummeessuu waan hin danda'iniif namoonni guyyaa jedhame bira dabranii jiru jechuudhaan kan himan yoo ta'u, kanarraa kan ka'e namoonni hedduun rakkoodhaaf saaxilaman jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e lammiileen gara biyyaa geeffamanis akkuma biyya gahaniin humna waraana mootummaatiin qabamuun gara dirree leenjii waraanaa geeffamaa kan jiru akka ta'e lammiileen kunneen odeeffannoo OMN'if himaniin addeessanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru kanattis waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwatuun injifannoo irratti argataa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kanaan lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti fufteedhaan torbaan kana loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwataa tureen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argataa akka ture beeksisee jira. Akkasumas guyyaa kaleessaa caamsaa 5/2025 Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horrootti loltoota mootummaa oraalii afuriin sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaate irratti haxxee hidhuudhaan konkolaataa 2 hojiin ala akka taasise odeeffannoon achirraa nu ga'e ibsee jira. Konkolaataa 4 keessaa konkolaataa 2 irratti haxxee hidhuudhaan ganda Haroo Shatti bakka addaa Gaangoo jedhamutti haleellaa irratti raawwatame guutumaan guututti hojiin ala akka taasise odeeffannoon nu ga'ee jira. Haleellaa raawwateen hedduu madeessee hedduu godaansisee kan harkaan qabes baay'ee akka ta'e kan beekame yoo ta'u, warroota harkaan qabaman keessaa manaajarri tokko keessa kan jiru yoo ta'e manaajarri kunis aanaa Aabee Dongoroo ganda Daalachooti jedhamee jira. Akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu kan konkolaataatti fe'amanii turanis odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Diggaattis haleellaa cimaa raawwatu himee jira. Aanaa Diggaa ganda Abeel jedhamutti halkan edaa itti seenuun haleellaa raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo akka argate beeksisee jira. Guutuu oduu kanaa akkuma nu ga'een qabannee kan dhufnu ta'a. Oduun inni itti aanu miseensonni waraanaa mootummaa hedduun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii jiru. Tibbana miseensonni waraana mootummaa hedduun bakkoota garaagaraa irraa mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufan yoo ta'u, Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assaabii magaalaa Innaagoo irraa loltoonni mootummaa 2 hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii jiru. Akkasumas achuma lixa Wallaggaa aanaa Lataa Sibuu irraa loltoonni 2 hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufan yoo ta'u, giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraa irrallee gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromollee simannaa ho'aa taasisuu fi beeksisee jira. Akkuma walii galatti miseensonni waraana mootummaa dirqamaan gara dirree waraanaatti geeffaman naannoo Oromiyaatti fi naannoo Oromiyaan alattis tooftaalee adda addaatii fi akkasumas carraa argatanitti fayyadamuudhaan baay'inaan badaa akka jiran beekamee jira. Bakkoota garaagaraatti yeroo dirqamaan gara dirree waraanaatti ergaman yookaan duulchifaman miliquun meeshaa waraanaa gurguratanii uffata waraanaa baafatanii uffata sibiilii uffatuudhaan kallattii garaagaraatti badaa akka jiran odeeffannoon bakkoota garaagaraa irraa bayan agarsiisaa jiru. Oduun itti aanu oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetteedha. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geette walgaarreeffannaan Itoophiyaa fi kaaba Itoophiyaa daran cimuudhaan
sa'aatii 11ffaa irra waan ga'e fakkaata jedhama. Guyyaa tokko dura muummichi ministeera Itoophiyaa haasaa taasiseen biyyoota ollaa akeekkachiisee ture. Haasaa isaatiin nagaan waliin hojjechuu barbaanna. Faallaa kanaa immoo biyyi deemtu ni jirti yoo ta'u taate akkuma abboota keenyaa gootummaa abboota keenyaa itti agarsiisuudhaan daaraa botoroo isaan taasifna jedhee ture. Haasofni kun immoo biyyoota jedhan kana waan cimse fakkaatayyuu akka odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa ba'an ibsanitti michummaan naannoo Tigraay, Eertiraa fi mormitoota Affaar sarara tokko irratti faallaa Itoophiyaa ta'uudhaan cimee jira. Waliigaltee ciccimollee waliigaluun dhagahamee jira. Eertiraan balbala galaanaa yookaan hulaa galaanaa naannoo Tigraayiif banaa godhuudhaan naannoon Tigraay akka barbaadanii fi hanga danda'anitti loojistikii akka galfatan hayyamameefii jira. Haaluma kana waan barbaadanii fi ammatti itti hayyaman galfatuu akka jalqabanis himamee jira. Eertiraan ammoo humna waraanaa baay'ee fi akkasumas meeshaalee gurguddaa hidhate kan lakkoofsi isaa 400,000 gadi hin taane daangaa Itoophiyaa cabsanii seenuudhaan naannoo Tigraayitti qubachiisuun dhagahamee jira. Naannoo Tigraay bakkoota lama beezii gurguddaa taasifachuudhaan bakkoota biroo immoo hedduutti immoo loltoota isii qubsiisuun Eertiraan dhagahamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e naannoo Affaar irraa qondaala fi aangaawwan ol'aanaan bilxiginnaa tokko adeemsa bilxiginnaa kana mormuudhaan biyya gadi dhiisuun gara Eertiraa galee yeroo ammaa kana of ijaaree mootummaa Eertiraatii fi naannoo Tigraay waliin waloomuudhaan mootummaa Itoophiyaa irratti qawwee kaasuun dhagahamee jira. Hunda caalaa mormiin karaa Affaariin dhalate kun immoo Itoophiyaaf balaa guddaa ta'uu akka danda'u tilmaamamee jira. Balbala takkittii isiin qabdu itti cufuudhaan kokkee Itoophiyaa qabuu danda'a jechuudhaan sodaan guddaan uumamee jira. Walumaa galatti gareewwan kun qindoomina cimaa uumuun qophii isaanii xumuruun sochii Itoophiyaa hordofaa akka jiranis dhagahamee jira. Itoophiyaan ammoo gaarreeffannaa cimaa kallattii fi haala hin eeginiin isii mudate kana rakkoo nageenyaa giddugalaa waliin wal qabatee rakkoo hamaa fi walxaxaa cimaa keessaa bahuu hin dandeenye keessa kan galte akka ta'e mirkanaa'ee jira. Walumaa galatti haalli deemaa jiru kun hojiitti hiikkataa yoo ta'u taate Itoophiyaa jechuu jedhu kun mallattoo gaafii jala gala jechuudhaan xiinxaltoonni yaada isaanii kennanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nuu turan hawwii kenna. Nagatti nuu tura.